duraan dursee kabajamtoota keessummoota keenya asitti argamtan baga nagaan nu dhuftan jedha. Asitti argamtanii hamlee nuu ta'uu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jennaa. Miidiyaa Barakaallee akkas duukaa hordofee dhufeet hedduu galateeffannaa. Egaa ka miidiyaa maquma isaatiif malu akkas bakka hundatti bakka barakaatti argamu Rabbi isaa haa taasisu jedha. Sheekh Najjaash sheekha guddaadha inni leela haafiza quraanaati. Namoonni asitti agartan hundinuu haafiza quraanaati. Wallaahi baay'ee waan nama gammachiisudha. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Barakaa, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bakki nuti argamnu madrasaa Daaral Arqam keessatti argamna. Daawwiidhaan dhufnee jirra. Sagantaanis jala bultii waan ta'eedhaaf sheekha keenya Sheekh Faatii sheekha kabajamaa guddaa waliin argamna. Madrasaa Daarul Arqam jedhama maqaan isaa. Kan eegasii mana tiraa keessa taa'ee olii gadi dhiphatee olii gadi goree cinqamaaru amma iddoo bareedaa Rajaba guyyaa 26ffaa guddaadhuma dhufu kana jechuudha. Sagantaan asirratti haala bareedaadhaan jira. Uummanni Islaamaa dhufee iddoo kana ilaalee waan ofii abbaatu cimsataa itti hirmaatee kalaama Rabbii babal'isuu kana irratti miidiyaa Barakaa kanatti egaa maqaa Barakaa jedhamtu moggaafate kana kan Barakaa firee gaarii kallattumaan ammas gara sheekha keenya Sheekh guddaa Sheekh Zaakiritti isin dabarsina. Baarakallahu fiikum yaada isaanii ammas itti dabalatan. Miidiyaan kunis asitti dhufee akka inni bootaan kun babal'atee sagaleen uummata musliimaa hunda bira ga'uuf ta'a baara. Miidiyaa Barakaa miidiyaa guddatu Rabbi nuuf haa taasisu jedha. Sagalee isaa kan addunyaa guutuudhaan Rabbi nuuf haa gahu. Bakki nuti amma itti argamnu kun madrasatu Daarul Arqam ka jedhamu ganda Ginjoo keessatti magaalaa Jimmaa keessatti kan argamudha. Yoo Rabbi jedhe inshaallah guyyaa guddaa dhufaaru kana Rajaba 26 bara 1446ffaa guddaa iftaanii kana bootaa kanas nu daawwattanii waan as keessatti baratamarus nu dhaggeeffattanii itti nu gammaddanii qooda khayrii as keessa jiru akka nu qooddattanuu jennee maqaa Rabbiitiin waamicha keenya waamicha muslimtittiidhaaf malu isin waamne. Namni kanatti ajja'ee horeellee qabatee bareecha taa'aa ture Ustaaz Najjaash kana Finaansuudhaani shabaabaa umrii hojiidhaan immoo buleessa kan ta'e الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من قال خير الناس من تعلم القرآن وعلم وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين علمونا أننا خير الأمم. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ها نحن على استعداد حفل تخرج طلاب مدرسة دار الأرقم. لذلك متابعي قناة البركة سنعطيكم أخبار هذه الحفلة. تابعونا أيها الأكارم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota miidiyaa Barakaa har'a bakki argamnu magaalaa Jimmaa ganda Ginjootti argamna. Bakki kun bakka madrasaa Daarul Arqami. Madrasaan Daarul Arqami mana namaa keessatti mana dhuunfaa keessatti barsiisaa kan ture waggaa 8 fi salgaffaa kun amma madrasaa dhuunfaa lafa dhuunfaa mootummaa irraa argate asirratti lafa haaraa waan banatee jiruudhaaf madrasaa kana eebbisiisee ijoollee eebbisiisee lafa kanallee fudhachuu isaatiif gammachuu guddaa waan itti dhagahamuudhaaf waggaa 9ffaa itti dhufu asitti barsiisuu waan eegaluudhaaf eebbisaas kunoo dhufee nu jala gaheeraa jala bultii isaadhaa guddaa as aanu kana sanbata guddaa as aanu kana waan ta'eedhaaf kabajamoo sheekoliin keenya kunoo asirra jiran dhufuudhaaf deemu waan ta'eedhaaf warri magaalaa kanaa fi naannoo isaa jirtanu baadiyyaa magaalaa Jimmaa keessa jirtanulleedha akka walgahii kanarratti hirmaattanii muhaadaraa kanarratti hirmaattanii ijoollee asirraa barattee baatu qaruuxee qulqulluu babbareedduusidha akka asitti dhiyaattanii nu eebbiftanuu isiniin jenna. Bakki magaalaa Jimmaa ganda Ginjoo namoonni interviyuu kennan kan biraallee ni jiru. Walumaan daawwannaa kan akka Sheekh Zaakirii fi Sheekh Faatii tas jiranii namoota hedduutu jira waan ta'eedhaaf keessa seennee waan agarru waliin laalla. Baarakallahu fiikum. Egaa keessoon madrasaa kanaadhaa kana fakkaata. Lafti isaallee bal'inni akkuma agartan kana. Ijoolleen illee asitti barattu bakka keessatti barattu hin qabdu.
lafti kun dhihoo waan fudhatameedhaa fi manni ijaaramu kun akkuma kanatti xiqqaan kun ijaaramee akkuma agartan waa kun ijoolleen lafa teessee kanatti barachaa jirti. Madarasaan kun wallahi waan baay'ee hojjetee dhufe as gahee hin dhokate malee baay'ee mul'atee jira. Rabbi biratti illee namoota qubasa qabu biratti illee sadarkaa olaanaa qaba. Hojii gurguddaa hojjetee magaalaa kana keessatti baay'ee isaa lafa ibsee dukkana wallaalummaa waan kaasee jirudha. Ammas itti fufeen hojjedha waan jedheef namoonni ergaa kana dhageessan hunduu yaada keessaniin deeggarsa keessan humna qabdanuun wal waamuudhaan hirmaachuudhaan bira dhaabbadhaa jechuun waamicha keenya waamicha madarasaati waamicha islaamummaati. Barakallahu fiikum. Amma gara sheekolii keenya Sheekh Faatii Jamaalii akkasuma Sheekh Zaakirtu as jiranii. Sheekoliin kun sheekolii gurguddoo faadota quraanaa buleeyyii kan hifdiin quraanaadhaa waggaa dheeraadhaaf akka magaalaa Jimmaa kanatti dura bu'anii hifdii quraanaa argachuudhaan magaalaa Jimmaa keessatti waan gurguddaa godhaa jiranu. Namoota gurguddoo bebbeekamoo kanallee akka isin wal agartan isin taasifna. Barakallahu fiikum. Nufaana bu'aa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد كبجمتوت هردفتوت ميديا بركات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكينو تأرقمنو مدرسة دار الأرقم كيست أرقمنا داورات في جرا سكن تانس جلبلتي وان تيراف شيخ كنيا شيخ فاتي شيخ كبجما قد داولين أرقمنا قرصان سندبرسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد ميديا بركة كنا تيجا مكا بركة جرام تمقافة كنا كم بركة فري غاري بركة تنا خيري دنو اتشورا ملوا برامتي خيري دنو وان غاري كلا فركة ربنا فتايسو كانيكا نمن اللي جا لده تيجا مريرو كده مكونو دوسا كنتا كلام ربي أريس رسول ربي وان ببرو نما جلا ركتجرو بي نما مولسا manatti nama geessa bareedaadha kaawwan haala gaariidhaan nama hordofeellee bu'aan gaarii kana bu'aa irraa argatu Rabbiin haa taasisu. Jarrillee haa galatoomanu nagaan nuuf jiraatanu. Iddoon nu ammatti argamnu kun madrasaa Daarul Arqam magaalaa Jimmaatti kan argamu ganda Ginjootti masjiida Musaab biratti kan argamu. lafa isaa kunoo qopheeffamee alhamdulillah rabbil alamin lafa bareedaa argate awwalan ka alhamdulillah rabbil alamin eeganaas qaama kana akka boota kalaamni rabbi itti baratamu hadiin rasul rabbi itti baratamu mijeessallee ingalatoonfanna eega rabbiin galatoonfanneeti iddoo bareedaa insha Allah ta'ala kunoo ijoolleenis kalaama rabbi asitti affazu eegalaniiru gammachiisaadha alhamdulillah rabbil alamin iddoo gammachiisaa irratti argamna. يا رب جرمو إن شاء الله تعالى رجب قويا ديجدمي جهفا قدار ما رفقنا يشود سكنتان أسرتي على بريدة جرا من الإسلام رفيد دوكا لالي وانو فيكا أباتو جمستا اتهرماتي كلام ربي ببلسو كان رت هرماتشون رفني الدوكنا إلالون كان رت اللي وانجي دوكا نياتين غرغاري الدوكنا jara isa abaaranu gargaarre bukkee dhaabbanne saganticha irratti illee argamuun waan barbaachisu waan bareedaadha. Inshallah rabbi sina gargaaru bareechaatii gurratti qaba. Iddoo khayriitti hirmaachuu kana ofitti ifannee ofitti haaruun qabnu itti gammadaa waan ofiika waan keenya kana nu cimsataa kalaama rabbii iddoo bareedaa argate alhamdulillah rabbil alamin lafa bal'aa bareedaa isaati. Madrasaa Daarul Arqam jedhama maqaan isaa kan eegasii mana kiraa kee taa'ee olii gadii dhiphatee olii gadii goree cinqamaaru amma iddoo bareedaa argate awwalanii ka rabbiin galatoonfanna alhamdulillah rabbil alamin eegana as immoo jara irratti hojjetan barsiisota ustaazota kan irratti hojjetan imaamota kan irratti illee gargaarsa godhan qaama kan irratti hirmaate guutuu jarallee kan bukkee dhaabbatee kana mijjeessallee ni galatoonfanna jazaa jara rabbi jannataa nuuf kaffalu sagantaa kan irratti guddaadhuma dhufu rajaba guyyaa 26 irratti akka argamnu jechuun karaa rabbii kanatti waamu isinii dabarsina. Kallattumaan ammas gara sheekh keenya sheekh guddaa sheekh Zaakiritti isin dabarsina. Barakallahu fiikum yaada isaanii ammas itti dabalatan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كenya مسلمة ديراب dubartiidhaan bakka jirtan hundattuyyuu nagaa rabbii isinirraa jiraatu. يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ربين كenya خيريرتي والغرغارات jedha.
miidiyaan kunis asitti dhufee akka inni bootaan kun babal'atee sagaleen ummata muslimaa hunda bira gahuuf ta'a baara. Sagalee isaa kan addunyaa guutuudhaan Rabbi nuuf gahu miidiyaa barakaa miidiyaa guddatu Rabbi nuuf taasisu jedha. Miidiyicha sin galatoonfannaa miidiyaa barakaa nuu ta'ii jenna. Rabbi nu haa barakachiisu ummata muslimaa hunda keenya Rabbi nu haa barakachiisu khayra dunya wal akhirah Rabbi nuuf kennu barakaa quraana keessa jirus Rabbi nu dhabsiisini. Bakki nuti amma itti argamnu kun madrasatu Daarul Arqam ka jedhamu ganda Ginjoo keessatti magaalaa Jimmaa keessatti kan argamudha. Bootaa guddaa akkanaa bootaan kun nu mijaahee nu kenname madrasaa kana akka ilmaan keenya kunooti isin kan quraanatti haffazde kalaama rabbiitti barattuudhaaf madrasaatti baratanuuf ilmiin halaqaatti gaggeeffamuudhaaf bootaan kun nu mijaahee qaama bootaa kana nu mijeesse hunda isaaniiyyuu qaama kamiinuu haa ta'u eega rabbiitii galatoonfata. Dhiiraaf dubartii asirratti hirmaatanii madrasaa kana waggaa hedduu tarkaanfii meeqa keessa baasanii asiin nu gahan galatoonfata. Yoo rabbi jedhe inshaallah guyyaa guddaa dhufaaru kana Rajaba 26 bara 1446 guddaa iftaanii kana bootaa kanas nu daawwattanii waan as keessatti baratamarus nu dhaggeeffattanii itti nu gammaddanii qooda khayrii as keessa jiru akka nu qooddattanu jennee maqaa rabbiitiin waamicha keenya waamicha muslimaaf muslimtittiidhaaf malu isin waamne jenneerra akka irratti nu argamtanu jedha. Warra ustaazota sheekolee as keessatti ta'aa turan hunda isaaniif iyyuu mindaa isaanii rabbiin guyyaa borii mindaa isaanii rabbi isaanii haa kennu. Akka nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhan wanni irra guddaan kaddaman quraana rabbiiti khayrukum man ta'allama al-quraana wa 'allama. Caalaan keessan nama quraana baree barsiisee jedhanii akkasuma gaa ustaazonni as keessa jiran hundi isaanii baratanii ka'anii tarkaanfii barsiisuu keessa jiranii amma immoo warri isaan barsiisaaran kun caarraa gara fuulduraatti immoo jiratutti darbee barsiisa jennee yaanna. Kanaafuu hirmaannaa cimaa isinirraa eegna maqaa rabbiitiin. Egaa namni kanatti ajja'ee qoreellee qabatee baricha ta'aa ture Ustaaz Najaash kana rabbi isaa milkeessu nu nama waan dhala dhufuufillee waan bu'aa buusu waan gaarii lafarra kaa'ee deemu rabbi isaa taasisu. Najaash kunillee baay'ee ajja'ee rabbi ajjoo isaa kana ikhlaasa keessa kaa'ee fi bu'aa guddaa duniyaa baakira rabbi isaa nuuf milkeessu. Ustaaz Najaash Jamaal rabbiin isaa milkeessu. Baay'ee juudii guddaa godhee lafa kanarratti haala gaariin waan bareeddu iddoo bal'aa kana akka nu dhaabbannee sagantaa bareedaa quraana irratti agarru sababa nu ta'eera waan cimaa waan bareedaadha. Inni kun hadhaafillee keessa jira malee yeroo ta'an irratti kan dhala islaamaatiif waan bu'aa buusu gocha akkanaa hojiin akkanaa islaama guutuudhaaf wanta ta'uudha. Kunoo naannoo murteessaa irratti iddoo bareedaa irratti jechuudha. Iddoo ijoolleen kalaama rabbii barachuu qabdu, hadiisa rasuula rabbii barachuu qabdu, iddoo cimaa, iddoo seenterii jedhamee ilaalamudha. Kana naannoon kun egaa kunoo iddoo kalaamni rabbii barichatti barachuun murteessaati. Alhamdulillah rabbil alamin walakkaa mandara walakkaatti argama. Naannoo masaajida babbareedaa jirani masjiidni kun asii ol bukkee kanas garii kanas jijjira. Asirraa ijoolleen itti yaa'ellee akkasiin kalaama rabbii, hadiisa rasuula rabbii barattu akkasiin seenaa sahaabaa gurguddaa sana sahaabota gaggaarii Abubakar irraa eegalee amma dhiira jaraa kennuutu jira hunda qabatu seenaa sahaabaa irraa fudhattu waan gaggaarii tawhiidallee iddoo isin itti nu barattu iddoo ijoolleen dhiirillee durbillee haffaziyyaatu hundaafillee haalli mijeeffamaa jira. Yeroo itti aanutti inshaallahu ta'ala rabbi nuuf habanu madrasaan kun egaa yoo rabbi bulukeetaan feerroodhaan ijaarameenaan haala gaariin kan asirraa ilmi maddu ta'a yoo rabbi biiznillaahi rabbi nuuf taasisu. Kan ummanni guutuun itti gammadu rabbi nuuf taasisu jara itti taabillee firee jara koree kana kan Najaash wajjin dhaabbateellee imaamota wajjin dhaabbateellee kana juudii kana godhe rabbiin nama barakaa nama addunyaadha firee gaarii lafarra kaa'ee deemu rabbi jara taasisu khitaama keenyallee rabbi tolchu ardii kana irratti kan fooqiidhaan ijaara jedhu rabbi irratti nuuf argamsiisu yaa rabbi nu taasisi yaa Allah yaa hayyu yaa qayyuum. Kan ijoolleen firee godhattee biyya ijaartu sirraa yaatu rabbi nuuf taasisu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جرت أبي أكن مجلس اللي ربين دنيا بآخرة جرى ربنا في مجلس. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تين أنصراني شباب عمري هجيراني مو بوليسا كنتي شيخ نجاش شيخ قدار أني لله حافظ قرآناتي نمونا ستأجرتن هندنو حافظ قرآناتي والله واي باي وانما قمت شيء Inni immoo qaxalee nama hojii gurguddaa hojjechuudhaan waggaa kana waggaa sagaliif nama hojii boonsaa hojjetedha yaada isaa alda'u jenna.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee kabajamtoota keessummoota keenya asitti argamtan baga nagaan nu dhuftan jedhaa asitti argamtanii hamlee nuu ta'uu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jennaa. Miidiyaa Barakaallee akkas duukaa hordofee dhufeet hedduu galateeffannaa. Egaa ka miidiyaa maquma isaatiif malu akkas bakka hundatti bakka Barakaatti argamu Rabbi isaa haa taasisu jedhaa. Keessummoota keenyallee miila dhuftaniin Rabbiin jannatal firdoosiin isin haa naqu jedhaa. Itti aansuudhaan guddaa itti aanu yoo Rabbiin jedhe amajjii 18 Rajaba 26 sagantaa eebba barattootaa Qur'aanaa marsaa 9ffaa waan qabnuuf musliimoonni hundi keessaniyyuu akka irratti nuuf argamtan kabajaadhaan hunduma keessaniyyuu affeerreerraa guddaa yoo Rabbi jedhe wal Daarul Arqamitti akka wal agarruun isin jedhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.